Mariam giftiiko kenna fanno jala anma fansigana Mariam giftiiko kenna fanno jala anma Ashama kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii YouTube jalatti argamtan hundumti keessan nagaan isiniif haa ta'u isiniin jedha. Warroonni maatii koo ta'an immoo asumaan maatii koo akka taatan warroonni maatii koo taatan like share gochuun hanga dhuma qophii keenyatti akka nu waliin taatan asumaan kabajaaf jaalalaan isin affeeree jira. Gaafiif deebii obboleettii koo Simboo Booboliin taasifne. Hanga dhuma qophii keenyatti nu wajjiniin tura. Qeeqa qabdan yaada qabdan saanduqa koomentii jalatti nuuf barreessaa. Wal faana haa dhaabbannu walaa jajjabeessinu. Nuti Oromoo yoomuu tokko harka walaa qabannu walaa jajjabeessinu wal faana haa taanu. Tun afaanuma bichaa ta'aa jirti natti fakkaate. Garuu dubbatamu hin hafne uma hundaafuu wal wajjin haa taanu. Jabaadhaa warroonni ganaa jirtanillee jajjabaadhaa warroonni immoo YouTube monetizatanis viidiyoo waliif ilaalaa beeksisa waliif daawwadhaa bakkuma kamittuu immoo YouTube gatii wanti kaffalamu tokko hin jiru harkaa fi kanaafuu wal faana dhaabbadhaa waliifis yaada isiniin jedha obboloota koo qaqqaali inni gaafiif deebii ishii waliin taasisnu hanga dhuma qophii keenyatti nu waliin ta'a. Qeeqa qabdanii yaada qabdanii saanduqa koomentii jalatti nuuf barreessuu hin irraanfatinaa. Asumaan karaa isheetittan isin dabarsaa hamma dhuma qophii keenyatti nu waliin ta'aa isiniin jechuu jaaladha obboloota koo iddoo jirtanitti lafa jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Iddoo guddaan isiniif qaba naaf jiraadhaa. Hundumti keessanuu isiniin jedha ilmaan Oromoo qaqqaali. Warroonni maatii koo ta'an immoo asumaan karaa maatii kootitti akka dabalamtanii isin affeereen jira. Akka wal jajjabeessinu isiniin jedha asumaan karaa Simbootitti isin dabarsee jira. Hanga dhuma qophii keenyatti nu waliin ta'a. Ashama atkafuunee jaalatamtoota fi kabajamtoota YouTube dura jirtu nageenyi kiyya kan jaalala kan kabaja bakkaa fi iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Maalee jaalatamtoota fi kabajamtoota YouTube akkam jirtanii fayyaa keessanii nagaa qabdu. Meemanni YouTube maal fakkaata akkamii namatti tola like share gochaa jirtu subscribe gochaa jirtu moo akkamii namatti tola isiniin jechuu barbaada. Egaa jaalatamtoota fi kabajamtoota YouTube har'a gaafii fi deebii gaafatamee dhufee jira. Dhufnee jira akkamiin nusi wattame እና jaalatamtoota fi kabajamtoota YouTube warreen nabeettan isiniin jechuu barbaada. Warreen nan beekne immoo ani Simboo suubii jedhama. Akkasumas warreen nan beekne karaa mana kiyyaa deema. Warreen nabeettan immoo na laala isiniin jechuu barbaada. Egaa jaalatamtoota fi kabajamtoota YouTube har'a gaafii fi deebii gaafatamee mana ishiitti argamee jira. Akkasumas jaalatamtoota fi kabajamtoota YouTube warreen taatan warreen hordofaa jirtan like share subscribe godhaa. Wal jajjabeessaa wal cinaa dhaabbadhaa isiniin jechuun dhaamsa kiyya jechuu barbaada. Akkasumas immoo jaalatamtuu namaa fi kabajamtuu namaa har'a karaa istiidiyoo keetiin afiddee affeeruu keetiif guddaa galatoomi isiniin jechuu barbaada. Gaafii 10 gaafatame gaafii 10 immoo qophaa'ee dhufee jira. Isin immoo gaafii keenya laalatii nu jajjabeessaa like godhaa share godhaa sub godhaa. Komentii jalatti yookaan bifa saanduqaatiin gaafii qabdan yookaan dogoggora jiru komentii jalatti nu barreessaa isiniin jenna. Jaalatamtoota fi kabajamtoota YouTube gaafii fi deebii keenya haga dhumaa dhaggeeffadhaa. Waan irraa barattan komentii jala nu kaa'aa jechuu barbaada. Maalee jaalatamtoota keenya gaafii tokkoffaan akkas jedha. Simboo eessatti dhalattee guddattee? Okay, ani kanatti dhaladhee guddadhee godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Bachoo ganda mandee Tufisaatti dhaladhee guddadhee ketti dhaladhee guddadhee baadiyyaa magaalaa ganda mandee Tufisaa yookaan ganda mandee jedhamturraa ka dhaladhee guddadhee baadiyyaatti guddadhee isin jechuu barbaada.
akkasumas gaafii lammaffaa simboo amala akkamii qabda? Simboon nama amala akkamii qabudha? Amala kiyya silaa isiniin natti hima. Amal kiyyamee simboon nama amala akkamii qabudha yookaan simboon nama amala akkamiiti jedha komantii jala naa kaa. Ani garuu amala akkamiin qaba yoo jettan amalli kiyya maal isiniin jedhe bara amala namaa sila namatu namatti hima amalli kee kana yoo kara badii ta'e kararraa deebi yoo kara gaarii ta'e amalli kee akkana jettanii natti tantu ayyee garuu amalli nan qabu ofii kiyyaa jechuudha. Amala kiyya keessatti of jajuun jaalladhu. Akkasumas immoo ni kokkolfuu jaalladha, nama taphachiisuu jaalladha, nama waliin taphachuu jaalladha, nama kabaja. Amala kiyya keessatti nama kabajuu barbaada. Nama na kabajee ni kabajee wajjin jiraadha. Akkasii amalli kiyya kana meesin komantii jalannu kaa warreen jala jirtan. Gaafii sadaffaa osoo guyyaa tokkoof aangoo biyyaa bulchuu argattee jalqaba irratti biyya keetiif maal goota? Aangoo bulchuu ni qabadhaan osoo qabadhee silaa guyyaa tokkoof guyyaa tokkoof maal godhee anu aangorra ta'a? Otuma aangorra taa'e immoo maal godhee bu'amee guyyaa tokkitti wanti aangorraa godhasu maaltu jira? Homtuu hin jiru. Kanaaf garuu osoo aangoo qabadhee dafee maal godha? Gondoree silaa biyya ishiitti xaragee ishii galchaa guyyaa tokkitti waan ta'eef galaan jedhaa mana keessanitti galaa kara biyya keessanii jedhee isaan ari'ee galchaa Oromiyaa keessa baasee gara biyya isaaniitti isaan galchaa jechuudha. Gaafii arfaffaa yuutuubii kee irratti eenyu dinqisiifatta? Yuutuubii kana irratti eenyu dinqisiifatta? YouTube kanarraa eenyu dinqisiifadhame? Eenyu dinqisiifadha yookaan namni sitti tolu akkasumas ana hunda isaanii ni dinqisiifadha. Hundi isaanii nama jajjaboodha. Akkasumas immoo nama hojjechuu danda'anidha. Baay'ee kan namatti tolanidha. Garuu yaa ta'uuti naata tuubii hedduutu akka dinqisiifadha. Maaliif yoo jettan keessummoota wantoota adda addaa achirraa arganna achirraa barumsi waan jiruuf ishii dinqisiifadha. Akkas isin jechuu barbaada. Mudannoo yeroo ijoollummaa keetti tokko nuuf himi. Mudannoo yeroo ijoollummaa kiyya ni yaadadha ta'e meeqa amee ni yaadadha mudannoo yeroo ijoollummaa guyyaa tokko osoo farda qabna. Farda sani osoo qabnu farda yaabbadhee bishaan obaase jedhanii farda sani harkisee deemu jedheetiin yaabbadhee deemee jechuudha. Yaabbadhee deemee fardiitiin naan kaatee irraa kufee guyyaa sani maal ta'e xiqqoo qaamni kiyyanis foqooqame. Kanaaf isaan sodaadha. Isaan irraa fadhu hedduu takka kolfaa jechuudha. Gaafii jaaffaa nama amala akkamii qabu jibbita yookaan jaalatta? An nama amala akkamii qabu kan jaaladhu nama na gorsu ni jaaladha yookaan nama badii isaa namatti himee nama kabaju nama warreen akkasii ni jaaladha. Nama kabaju nama gorsu nama ani nama jedhee nama namummaa isaatti itti siqee yaada siif kennu tokko yaada si jijjiiru nama yaada kee si jijjiiree atillee yaada isaa jijjiirtu. Akkasumas immoo nama akkamii jibbita kan jettuuf nama sobduu hin jaaladhu fakkeessituu hin jaaladhu. Akkasumas immoo warreen akkasii hin jaaladhu jechuudha. Yoo muka si fakkaattee deebitee si nyaattu warreen akkasii hin jaaladhu siin jechuu barbaada. Hayyee gaafii torbaffaa biyyaa bahuu keetiif gadditee beektaa laata? Biyyaa bahuu koof gaddee hin beeku. Sababni isaas wanti na gaddisiisu hin jiru. Maaliif yoo jette waa hedduu irraa baradhee waa hedduu argee ofii hirkattummaa keessaallee bahee of danda'ee ni jiraadhe. Kanaaf wanti na gaddisiisu takka hin jiru. Baay'ee gammadaan biyyaa bahuu kootti waa baay'ee baradhe waa baay'ee arge of danda'ee jiraadhe. Akkasumas hirkattummaa irraa bahee
obra darbeellee namaa ta'uu danda'a kara fuulduraa jechuu barbaada. Kanaaf biyya bokkootti hin gaddine. Gaafii 8ffaa muudannoo jaalalaa qabdaa laata? Muudannoo jaalalaa hin qabu. Rabbi amallee muudannoo jaalalaa nan argisiisini. Kanuma ta'e harkanaa buusuu jedha. Fuuldura kee gaafii 9ffaa fuuldura keetti nama akkamii ta'uu barbaadda? Fuuldura kootti nama akkamii akkan ta'uu barbaadu dabaasi jettee garuu baasanii miti hojiidhaan agarsiisanii namatti mul'isuyyuu nama akkamii akkan ta'uu barbaadu nama gaarii, nama namaaf yaadu, nama gargaaru, nama cinaa dhaabbatu, nama akkasumas waan gaarii namni narraa baratu, waan gaarii hojjedhee namni waan gaarii narraa baratu nama akkasii ta'uu barbaada. Rabbi hoozodhe nama bira dhaabbadhe uummata kiyyaa sagalee ta'e akkasumas immoo nama cinaa dhaabbadhe nama dadhabe gargaaru warreen immoo humna kiyyaan yoo gargaaru dadhabe sagalee ta'ee bira dhaabbachuu nama akkasii ta'uu barbaada. Rabbiin nama akkasii si haa godhu naan jedha. Gaafii 10ffaa jaalallee yookaan abbaa manaa qabdaa? Way good. Jaalallee yookaan abbaa manaa qabdaa? Qaba. Jaalallee kiyya eenyu akka ta'e isinii himu? YouTube, TikTok, Facebook, warreen kana jaalalleen kiyya isin jechuu barbaada. Gaafii 10ffaa gaafii 11ffaa barumsa hanga meeqatti baratte? Sababa maalii gargar kutte? Barumsa hanga 10 baradhe ani adda kutee hin beeku. Kutaa tokko gaasee hanga 10tuma baradhee xumure adda kutee hin beeku. Xumuraan immoo kara kana dhufe jechuu barbaada. Maalee jaalatamtoota fi kabajamtoota YouTube gaafii fi deebiin keenyaarraa kana fakkaata. Warreen dhaggeeffattan akkasumas gaafii fi deebiin keenya yoo isinitti tole like share godhaa, wal jajjabeessaa, wal cinaa dhaabbadhaa, waliif yaada, walitti yaadina, nama waliif yaadu, nama boruu Rabbiin waa godhu, nama waliif yaadee wal bira dhaabbatee Rabbiin haa taasisu isiniin jechuu barbaada. Marree gaafii fi deebiin keenya har'aa kana fakkaata. Akkasumas warreen yaada qabdan, qeeqa qabdan koomentii jalatti nu barreessaa. Dogoggorri yoo jiraate bakka kanatti sirreessinuun jedha. Jaalatamtoota fi kabajamtoota YouTube guyyaan har'aa gaafii fi deebiin kana fakkaata. Tari interview biraa ta'ee yoo walitti deemine agasitti maasinin jedhane nagaan naaf tura. Hedduu isin jaaladha, hedduu isin kabaja. Akkasumas immoo simbootuu fi mana ishii deemtanii like share gochuu hin dagatina. Baay'ee takka isin jaaladha, baay'ee takka isin kabaja. Nagaan naaf tura, isin jaaladha, isin kabaja. Oromootiyaa wal jajjabeessaa isinin.